jirtu nagaa jira ansirraa miti kuusittaniri lafa ati jirtu dhaadubadhaati lafa ati jirtu nagaa jira ansirraa miti kuusittaniri biar badati bija ati jirtu nagaa jira ansirraa miti kuusittaniri amma yarka keessa ol kaasaati lafa ati jirtu nagaa jira ansirraa miti kuusittaniri iddoo ati jirtu ramni kamiyyuu dubbatu ansirraa miti kuusittaniri lafa ati jirtu dhaani lafa ati jirtu ansirraa miti kuusittaniri harki kee gaaddisa Baruke gadisa punuse nama gudisa harki ke gadisa punuse nama gudisa nafta era mi jate janani me nafta era mi jate chabi ko wala sargate nafta era mi jate nafta era wala sargate manike gadisa punuse nama gudisa baruke gadisa punuse nama gudisa nafta era mi jate sabi ko wala Kadu bandati lafa Yesus jiru nagatu jira boy jinjiru salpin ninjiru gadin jiru haleluya iddoo ati jirtu nagaa jira ansirraa miti kuusittaniri biyya ati jirtu nagaa jira ansirraa miti kuusittaniri lafa ati jirtu nagaa jira ansirraa miti kuusittaniri ati jirtu nagaa jira ansirraa miti kuusittaniri ati jirtu nagaa jira ansirraa miti kuusittaniri sagale sakasati harki kee gadisa punuse nama gudisa baruke gadisa punuse nama gudisa manike gadisa punuse nama gudisa
keessaa gara irraatti Yesuus kanaaf galateeffatu. Ganama kana namni na duuka faarfate isa lafarraatti guddata utuu hin taane makiinaa bita utuu hin taane ganama kana gara Yesuusitti ol guddatan jedhan. Ani guddina isa lafarraa hin jibbu. Gara Kiristoositti ol guddachuun inni lafarraas keessa jira, inni waaqarraas keessa jira. Namni kamiyyuu ka ifaana isaatiin dhaabatu. Aniyyuu magaasaa waan maddeeni du'a baay'eerra tarkaanfadheeni galataan dura isaa dhaabadhe.